Bulchiinsa magaalaa Adaamaa waajjirri lafaa kutaa magaalaa Luugoo aanaalee Barreechaa fi Dirree Nagaa irratti shinshaanoo gaggeessaa ture xumuruun namoota 1270f ragaa abbaa qabiyyummaa kenne. Sagantaa kennaa ragaa abbaa qabiyyummaa kanarratti bulchaa aanaa Dirree Nagaa obbo Abdulqaadir Siraaj uummata waggaa dheeraaf rakkoolee bu'uuraalee misoomaa hedduuf kan saaxilaman ture. Yeroo ammaa gaafii isaanii deebii argateera baga gammaddan jedhan. Kan keessa keenyatti argamu uummata waggaa hedduu rakkoo bu'uuraalee misoomaa shinshaanoo akkaataan itti gadi baatu nama rakkisu rakkoo hedduu keessa ture. Guyyaan kun guyyaa addaati jechuudha. Anaafis isiniifis abbootii gadaa as keessa jirtuufis uummata jiraattota aanaa lameen Barreechaa fi Dirree Nagaa keessa jirtu guyyaan kun guyyaa addaati. Baga gammaddan baga itti geettan jechuun barbaada. Hojii raawwachiisaa olaanaa kutaa magaalichaa obbo Ashannaa fi Moosisaa gaafii bara dheeraaf deebii dhabee ture. Guyyaa har'aa deebii argateera. Kun immoo carraa guddaa ta'uu dubbatan. Abbootii dheeraadhaa ol gaaffiin kun deebii dhabee lafarra harkifate guyyaa har'aa deebii argate. Hooggantoonni keessan sadarkaa adda addaatiin jiran keessumattuu immoo ogeessotiin keessan waajjira lafaa irratti hojjetan hojiiwwan kun deebii argachuu qaba jedhanii xiiqeffatanii halkaniif guyyaa hojjetanii har'a bareedina isaatiif asitti argamuu keenyaa fi akkasumas immoo isinis gammachuu keessan asitti ibsuudhaaf wal arguun keenya carraa kamii ol waan ta'eef anis carraa akkasii irratti argame cufiisan isaa kana irratti argamuu kootiif gammachuun natti dhagahama baga gammaddan jechuun barbaada. Akka kutaa magaalichaatti aanaalee sadan keessatti hojiin shinshaanoo lafaa hojjetameera. Aanaalee Barreechaa fi Dirree Nagaa keessatti guyyaa har'aa sagantaa cufiinsaa godhameen karooraa ol raawwatamuusaa itti gaafatamaa waajjira lafaa kutaa magaalichaa obbo Abbuu Jimaa ibsan. Tole akkuma waliigalaatti akka kutaa magaalaa Luugootti aanaalee sadeen qabnu keessatti hojii shinshaanoo yookaan regulaayzeeshinii bara kana guutumatti kallattii magaalarraa nu kennameen hojii kana hojjechaa turre. Hojii kana immoo yeroo ammaa kana kan irra jirru yeroo cufiinsa kaartaa kennu yookaan immoo cufiinsa bulookitii fi paartilii irratti jirra. Egaa kanaan wal qabatee akka kutaa magaalaa keenyatti karoorri keenya 2250 sanaa ol raawwanneerra. Aanaalee sadeen keessatti kaleessa aanaa Migraatti cufiinsarra oolle har'a immoo aanaa Barreechatii fi aanaa Dirree Nagaati. Milkaa'ina hojii kanaa hooggansi keenya marti koree qindeessituu keenya akkasumas ogeessi keenya kutaa magaalaatii fi aanaa hundi hojii kanatti duullee bifa duulatiin hojii shinshaanoo kana xumurree keessaa baanee milkaa'uu dandeenya jirra. Kanaaf immoo uummanni kanaan dura baanii galuu rakkatan karaa argatanii jiru. Abbaa qabiyyummaa argatanii jiru. Iddoo itti abboonfametti kaartaa kenninee abbaa qabiyyee isaan gonee jirra. Amma harkaan geenyeerra guyyaa har'aa kana. Afiifii rakkoo bara dheeraa ta'an yeroo muraasa keessatti deebii argachuun isaa kan isaan gammachiisee ta'uu jiraattonni aanaalee lamaan dubbisne himan. Shinshaanoon kun waggaa dura shinshaanoo qaxanaa torbaa kana gidee wayyaaneen buqqaatan jechaa ture. Garuu har'a badaan ifaadha. Badoon buqqisin bakka bakkatti waan nu sirreesseef waaqayyo galannaa ga'u. Gaafiin waggaa 20 har'a argachuu keenya umurii arga'ee jecha nan amasaggana baay'ee tokkoon isin galatoomsa.